Hasa muummichi ministeera Itoophiyaa miidiyaalee biyyoota alaa jiran irratti dubbatan ilaalchisee ibsa boordii daayirektaroota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN irraa kenname. Hasa magaalaa Hawaasaatti muummichi ministeera Itoophiyaa godhaniin qaamoleen hedduun dirreen diimokiraasii bal'atuu akka qabu dubbatu. Har'a ifatti dubbachuun barbaada. Namoonni yookaan qaamoleen dhaabbilee miidiyaa isaanii Ameerikaa jiru irraa diimokiraasii Itoophiyaa keessatti dhugoomsuuf akka haasaan barreessanii fi ifaajan dubbatu. Iddoon jiru kanarraa dubbachuun barbaada. Qaamoleen kunniin waajjira isaanii Finfinnee akka godhatan barbaannaa jechuun isaanii ni yaadatama. Kun haasaa abdachiisaadha. Haa ta'u malee bifa faallaa haasaa isaanii ta'een tamsaasni saatalaayitii OMN waggoota afur keessatti yeroo 27ffaadhaaf mootummaa Itoophiyaatiin qilleensarraa buufameera. Osoo dhugaanii kun jiru haasaa muummichi ministeeraa Hawaasaatti godhan hojii mootummaan isaanii Finfinneerraa raawwataa jiruun wal bira qabamee yoo ilaalamu amananii fudhachuun nama rakkisa. Ta'us haasaa muummicha ministeeraa akkuma jirutti qabanne waadaa isaanii guutuu danda'uu fi dhabuu isaanii qabatamaan arguu barbaanna. Muummichi ministeeraa oggura mootummaan tamsaasa saatalaayitii OMN irraa kaasuudhaan akkasumas oggura weebsaayitii keenyarraa kaa'ame kaasuudhaan riqicha haasaa waadaa fi hojii qabatamaa jidduu jiru akka dhiphisan amanna. Dabalataan dhaabbileen miidiyaa akka OMN waajjira isaanii gara Finfinneetti akka geeddarataniif ulaagaawwan asii gadii kunneen dursanii guutamuu qabu jennee amanna. Tokko OMN fi daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa obbo Jawaar Mohammad seera farraa shoror keessummaa bara 2009 bahee cabsitaniirtu jechuudhaan himatamuun isaanii ni yaadatama. Himannaan dharaanee dhandhaarame kun hatattamaan ka'uu qaba. Manni maree biyyattiis bilisummaan miidiyaa fi yaada ofii bilisaan ibsachuu akka ammaanachiis hin danqamneef seera kana haquu qaba. 2. OMN dhaabbata eenyuyyuu yaada ofii haala walaba ta'een ibsachuu fi falmii yaadaatti amanuudha. Kana bu'uureffatees hojjeta. Seerotni danqoon akka seera maxxansaa yookaan press law yeroo ammaa hojiirra oolaa jiran osoo hin haqamin hojii isaa hojjechuu hin danda'u. Manni maree biyyattiis seera kanas hatattamaan kaasuu qaba. 3. Miidiyaan walabaa kamiyyuu osoo biyyi labsii yeroo hatattamaa yookaan state of emergency keessa jirtu hojjechuu hin danda'u. Manni maree biyyattii labsii danqaa miidiyaaleen dhuunfaa walabummaadhaan akka hojii isaanii hin hojjenne danqu kanas hatattamaan haquu qaba. Tarkaanfileen kunneen yoo fudhatamanii hojiin qabatamaan mul'atu hojjetame haasaa muummicha ministeeraa haqa jennee fudhachuu dandeenya. Shakkuuf sababaa fi bu'uuraa hedduu qabaannullee muummichi ministeeraa wanti dubbatan waan onnee isaaniirraa dubbatanii hojiitti hiikuuf jiran akka ta'u ni abdanna. Ta'us garuu amalaa fi adeemsa mootummichi irra deddeebiin waadaa haaluu irratti qaburraa kaane yoo ilaalle afeerraan muummichi ministeeraa dhaabbilee miidiyaa Ameerikaa jiraniif godhan haasaadhuma fakkeessaaf godhamedha jennee shakkina. Waan hunda caalaa garuu shakkiin keenya dogongora ta'ee haasaan waadaa muummicha ministeeraa akka dhugaa ta'uu fi jijjiiramni qabatamaan biyyattii keessatti akka dhufuuf ni hawwina. Kitaaba Magarsaa barreessaa boordii amaanaa OMN Ebla 27 bara 2018.